Welcome. Akkam jirtan nagaa fayyaa kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan. Kun daraaraadha. Yeroo dheertuuf daballee turree arrarraa eegallee walitti deebinee jirra. Arraan tana lakkii yookaan noo jechii jirraa asoo'in. Maali bu'aan yookaan ogummaan lakkii jechuu keessa jiru? Namni tokko gaafa lakkii yookaan noo jee maal faadha argata? Maal faadha raawwata? Kanaaf tole jechaa ooluu qofa osoo hin ta'in waan lakkii jechuu qabdu lakkii jechuu keessatti bu'aa akkam arganna kan jiru ilaalla. Tokkoffaa mee waa shan waliin ilaalla asirratti. Tokkoffaa guyyaa hunda keessa sa'aan hundi sa'a taphaatii miti. Sa'a muraasa sa'a lakkaa'amtuutu jira sa'aan taphaa. Kana jechuun gaafa nama tokkoon tole yookaan yes yookaan hayyee jettu nama tokko yookaan waan biraa ammoo lakkii yookaan hin ta'u jiru jirtuun jira gaafa tokko inni ta'a jette jechuudha. Akkana jechuun namni tokkoon yeroo noo jettu nama tokkoon yes yookaan hayyee jettu akka jirtu beekuu qabda jechuudha. Kun immoo gaafa noo jechuu lakkii yookaan hin ta'u jechuu baraa dhufte wantoota bilisa baaftuutu jira. Tokkoffaa xiyyeeffannoo keetii fi yaada keetii fi yeroo ta'e kan duraan bu'aa bu'uma namaatii jecha yookaan faayiduma namaatii jecha hojiirra oolchaa turte san ifii mataa keetii bilisa baafta. Siigalee kanaaf noo jechuu qabdaa jechuu waan noo jechuu qabdu. Maaliif sa'aan hundi sa'a taphaatii miti. Yeroo hunda waan namaatiin furaa waan namaatiin godhaa jechuun ammoo akka sa'a taphaasan. Kanaaf noo jechuutu sirra jiraata jechuudha. Yeroo muraasa qabda waan taateef guyyaa keessatti. Lammaffaan ammoo of kunuunsuu jechuun ofittummaa yookaan of tuulummaa jechuu miti. Laali maal jechuu fadheeti as keessatti gaafa of kunuunsuu jennu rakkoon jiru as keessatti maali obboleessa keenya ni beektaa yeroo hunda haa yookaan tole jettee jiraatta yoo ta'e akkasuma yeroo hunda waa'ee kee dhiiftee waa'uma namaa dursita yoo ta'u ta'e yeroo fi humna ifii kannituun qabdu qabaachuu hin dandeessu jechuudha. Bakka biraarra fixxee jirti. Kanaaf yeroo hunda tolee jechaan jiraatiin yeroo hunda ammaas dhimma namaa dursitee jiraachuu hin qabdu. Lakkii bakka jechuu qabdutti lakkii jettee akka humnaa fi yeroo ifii keetiif qabaattu jechuudha. Kanaaf if kunuunsuu irrattis xiyyeeffachuu qabdaa jechuudha. Kanaaf lakkii jechuun as keessatti jira. Gaafa yeroo kee beeki tolee jechuu irratti fixxe. Suuta maal keessa galaa dhufte beektaa? Ifitti aaraa taata, gaddaa taata, ciniinfacheetuma sheenaa if nyaachaa oolaa jiraachaa ta'a jechuudha. Nama jiraatu taata jechuudha. Habiraa ammoo nama gaafataa hunda tasgabbeessuuf sirran jiraatu. Hojii keetii mitilleedha. Laali gaafa dhimma kee dursitee dhimma isaa yookaan dhimma isii ammoo dursuu diddee ati nama namaa wajjin waliin galle hin jaamtu. Waan dhimma isaa dursuu diddee jecha nama namaa waliin galle hin jaamtu jechuudha. Siis hin taasisu. Inumaa maal si godhanii beektaa? Hubataa nama fedhii isaatiis hubatee tan nama biraatiis sa'aa hanga qabu san keessatti yeroo hanga qabu san keessatti hubatee waan godhuu qabu godhu si godha jechuudha. Nama if hubatu si godha. Afraffaa mee hatti aanu gabaabsinee ilaallaa. Amaloota namoonni biraa qaban yookaan akkaataa namoonni biraa itti yaadan koontirool godhuu yookaan to'achuu hin dandeessu beeki. Akkana jechuun gaafa ati nama tokko lakkii jettee filannoo kee jala deemte itti cichuu danda'a namni sun giggimsii jechuu danda'a. Kana jechuun giggim jechuun isaa cichuun isaa suni filannoo kee sirrii ta'uudha dhorkaadhaa wajjin wanni wal qabatu hin jiru. Yookaan sirroomina filannoo keetiitii wajjin wanni wal qabatu hin jiru asirratti. Tana beeki ilaala. Sababni isaas namoonni garii dhiibuu bichaadha dalagaan isaanii si dhiibuu bichaa gara waan tokko waan ta'eef saniifuu erga waan san harka addaa gootee filannoo kee jala deemte lakkii jettee jalaa diddee filannoo kee jala deemte giggimsirra jechuun isaa san filannoon kee sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu si murteessu. Hatti aanutti dabarra yeruma hunda namni xiyyeeffannaa fi yaada keetirraa fayyadamuu danda'u akka jiru beeki. Fayyadamuu fadhuus akka jiru beeki. Laali gaafa nama tokko fakkeenyaaf ati si gargaaruu jetteeni namoonni gammachuudhaan jee sirraa fudhatu akka jiran beekuu qabda. Siigaltee gammachuudhaan jaanii sirraa fudhatan akka jiran beeku. Gabiruu sammuu ta'e keessaa wanni ati dhabuu hin qabne ati
itti gaafatamummaa rakkoo nama hundaa furuu hin qabdu. Itti gaafatamni sirra jiru dursa itti gaafatama rakkoo kee furuuti. Kanaaf lakkii jechuu danda'u qabda jechuudha. Si galtee tolee namni hundi haya siin jeef gaatti gaafattee haya siin jeef waan san fudhachuu hin qabdu. Maaliif dirqamni sirra jiru hamataa keetii waan ta'eef. Ammallee tadhumaatii fi arraaf qophii teenya taa'ee irratti raawwannu lakkii jechuun sadarkaa ifitti amantummaa keetii ol guddisaa deema. Hammuma lakkii jechuu kana itti hojjechaa dhuftu. Maal harkaa dhufta beektaa? Yeroodhaa fi waadaa keetii fi hawwiin ta'e si galtee han ati si galtee nama biraarra gubuu turte jechuudha. Namootaan si gaafachaa turaniif hangam takka akka impoortaantii ta'e siif galaa dhufa jechuudha. Waadaan kee yeroon keetii fi koomitmentiin kee taayimiin keetii fi hawwiin kee hangam takka akka siif barbaachisaa ta'e akkuma namoota si gaafatanii sanitti siifis hangam takka akka barbaachisaa ta'e siif galaa dhufa. Asuma irratti si dhaaba. Kanaaf amala keenya keessatti waan hin taane noo jechuu haa barru. Lakkii jechuu hin ta'u jechuu haa barru. Akkasuma waan dursuu qabnu dursuu haa barruun isiniin jaa arraaf asirrattiin dhaabaa hanga qophii wal fakkaattu walitti deebinu. Subscribe, like fi share godhuun dagatinaa. Peace nagaan naa jiraadhaa.